Ashama arkafune kabajamtoota fi daawwattoota leensaa mul'unaa faamilii jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyoo inni nagaa keenya ta'ee galata ulfina guddaa fudhatu chaanaala kanaaf haaraa warri taatan subscribe gochuun gara maatii keenyaatti makamaasanii jenna daawwattoota kiyyaa guyyaa har'aa jechuudha waan isin fayyadu tokko isin qabadhee dhufee jira jechuudha. Innis maayinni maaskii fuula keenya haala kamiin qopheeffachuu dandeenya haala kamiin hojjetachuu dandeenya wanti bareedduudha jechuudha. Maalirraa hojjetama yoo jettani kuni wanti irraa hojjetamu akka saamunaa wayiiti ishigiidhaan hin bitee jechuudha. Isin agarsiisa fuula keenya baay'ee warri fuula keessanitti yaa'ee rakkisu wanti akka wanti addaates rakkisu yoo jiraate fuula keessan irraa balleessaa jechuudha. Erga Itoophiyaa galee akkuma beektan gurraacha'een ture jechuudha. Amma isa kana fayyadamnaan jechuudha. Kan dhokate tokkoon gadi baasee na ilaalu ispaardiin taane jechuudha. Amma isallee isin agarsiisa. Isa waan akkasii fayyadamtanii fuulli keessan akka bareeduuf tokko narra hin jiru jechuudha. Amma na dhiimeesseeyyuu jechuudha. Saamunaan fayyadamus isin agarsiisa. Kreemiin fayyadamus isin agarsiisa. Wanti kunis immoo maaskiin kun isin agarsiisa jechuudha. Kanaaf jechuudha na duuka bu'aatii na daawwadhaa fuulli keenya akka maal ta'uu fi akka tokko gogaan fuula keenya akka hin qoncorreef wal iniika jechuudha. Lammata immoo yeroo kamiyyuu kreemiin leeyoo dibachuudha baattan akka hin daalachoofneef nu gargaara jechuudha. Inni sadaffaan immoo fuulli keenya yeroo hundumayyuu akka daa'imaa fakkaatee akka ta'uuf nu gargaara jechuudha. Baay'ee lallaafa fuulli keenya jechuudha. Ani yeroo isa dibadhee fuulli koo baay'ee tokko lallaafaa jechuudha. Isin galee daqiiqaa meeqatti dibannaa yoo jettani daqiiqaa 30 wayii ofirra tursiisu jechuudha. Yoo guddate 30 yoommoo lakki jettani daqiiqaa 15 wayii isinirra turuu qaba jechuudha. Fuula keessaniif bareechi akka sirriitti ba'utti jechuudha. Kanaaf jechuudha fuula keessaniif yeroo hundumayyuu fuula keenyaaf dursa kennu fuula keenyaaf mataa keenyaaf sirriitti dursinee qulqullina isaa eeggannee qabachuu qabna jechuudha. Mataa fi fuulli keenya numa faana du'a waan ta'eef jechuudha. Qulqullina isaa sirriitti eeggachuu qabna jechuudha. Isa kana inni kaanii yoo barbaachisaa ta'e waan fayyadamu isin agarsiisa jechuudha. Tokko fuula keenya akkamittiin akka bareechachuu dandeenyu yookiin akkamittiin akka gogaan isaa lallaafu yookiin akkamittiin akka maal jedhama bugurii moo maal jedhu inni akkamitti shiffita yookiin buguriin akkamittiin akka nutti hin baane sanu akkamittiin akka ofirraa balleessinu isin agarsiisa jechuudha. Inni sadaffaan fuulli keenya yeroo hundumayyuu akka hin daalachoofneef yeroo tokko tokko saamunaa yeroo dhiqannee hin daalachaa jechuudha. Isin galee hin daalachaa. Amma garuu dhiqadhee ganama ka'een dhiqadhaa dibadhus dibachuu baadhus fuulli koo tokkuma jechuudha. Hin daalachaa'u jechuudha. Garuu ani kireemiin nan xaragadha jechuudha. Kireemii yeroo hundumaa hin argamu biyya keenya irratti. Har'a dhattee bitattee ji'a kana dhattee suuqii sana dhabuu dandeessa kireemii barbaadde jechuudha. Amma asii galutti immoo asii miti kan galchanii Addis Ababaadhaa galchuu. Amma galutti argachuu dhiisuu waan hin danda'uuf fuula koo waan hin barsiise waan jiruufi kan biraa dibachuun natti hin tolu jechuudha. Kanaaf oman eeggadha. Ammasitti immoo waan biraa dibachuun barbaadu jechuudha. Kana leensaa hin gurraachofte jettanii viidiyoo tuna gurraachessa malee fuula koo sirriitti qulqullina isaa nan eeggadha jechuudha. Dhuguma isiniin jedha. Qulqullina fuula kootii sirriitti nan eeggadha jechuudha. Akka hin qoncorreef akka goggogneef gogaan fuula kootii akka hin goggogneef akka hin qoncorreef akka hin daalachoofneef fuula koo nan eeggadha jechuudha. Kana warroonni na bira dhufanii leensaa qaamumaan argatan na beeku jechuudha. Kanaan isin jechuu barbaada. Isinis immoo akka maaskii kana fayyadamtan isinin gorsa jechuudha. Maalirraa fayyadamte leensa yoo jettani warri biyya Arabaa jirtani sirriitti argattu jechuudha. Isin agarsiisa qodaa isaatii yeroo dhiqattan yoo ofirra tursiiftani quncistaniitu baastu jechuudha. Yoo immoo ofirra hin tursiifne ta'e dhiqattu jechuudha.
godhachuudhaafis hin ta'a jechuudha. Kanadha isiniin jechuu barbaada. Daawwattoota kiyyaa fayyadama dhugaa namatti tola. Qulqullina fuula keessanii sirriitti eeggadhaa. Kana isiniin jechuu barbaada. Eeggadhaa fuula keessaniif qulqullina isaa. Amma dhiqadheen dhufaa na duukaa turaa. Na dhiqadheen dhufa jechuudha. Tureera. Narra tureera waan ta'eef jechuudha. Fuulli koo akkamittiin akka bareedu isiniin agarsiisa jechuudha. Na duukaa argitanii fuulli koo baay'ee kana fakkaata jechuudha. Na dhiqadhee isa fayyadame fuulli koo baay'ee natti tola jechuudha. Kan fayyadamte jettan kunoo isinii fidee dhufeera. Saamunaan fayyadamus isinii fideera. Maaskii sanas immoo isinii fidee jira. Kunoo isa kana kan fuula kiyya jechuudha. Kunooti akkuma argitan kana fuula kiyyaaf isa kanan fayyadama jechuudha. Wanti maal jedhaa fuula keenya jechuun maaskii isaatti fayyadame kunoo isa kana jechuudha. Gurraacha keessa akkuma argitan isin agarsiisa. Kunoo gurraachadha jechuudha kireemiinsa. Baay'ee bareedaadha jechuudha. Isin agarsiisa jettanii kireemiinsa jechuudha. Wanti naqeetan isin agarsiisa jechuudha. Akkuma argaa jirtan wanti ittiin buusee saamunaa fuula kootii ittiin buusee akkuma argitan kunoo isa kana jechuudha. Kan fuula kootiif ta'u jechuudha. Isa kanan fayyadamaa jechuudha. Keessi isaa kunoo maaskichi isa kanadha jechuudha. Naan dibadhee ofirraa dhiqee dhufee jechuudha. Dhiqadheen dhufee kunoo isa kana jechuudha. Guutumaan guutuutti kana maqaa isaas akkasittiin bitachuu dandeessu jechuudha. Spaayirding saganaadha. Dubaayin fidee dhufe jechuudha. Asii garuu yoon argadhe nan bitaa. Yeroo hundumayyuu isa kanan fuula koo dibadhaa. Kaameeraatu na gurraacha isa malee fuulli koo amma na gurraacha miti jechuudha. Ilaala. Kana jechuudha. Inni kireemiin an dibadhu immoo fuula koo jechuudha. Soofti isa kanadha jechuudha. Yeroo hundumayyuu asii in argama. Kunoo isa kana in argama jechuudha. Asumayyuu in argama jechuudha. Garuu biddiidha ishiin kun 300 400 jedhu jechuudha. Kunumti jechuudha. Kun immoo saamunaa fuula kiyyaati jechuudha. Saamunaa fuula kiyyaati. Akkuma argitan ashagamtee dhufti. Dubaayee baay'ina isheetiin fudhadheen galee ishiidhaan fayyadamaa jechuudha. Waan akka kireemii wayitii garuu ittiin dhiqatamti jechuudha. Kana ammarraatti dhugaa dubbachuudhaaf warri harabaa dhufanii in turanii ati maal argatteetu leensaa naan jedhu jechuudha. Ani yooma argadheetii miti garuu waaqayyotumatu na qabee jira malee warra sii jechuudha. Leensaa warri harabaa dhufan ji'a tokkoyyuu hin turanii. Ati xiqqoo omaan jijjiiramne waanuma harabaa dhufteyyuu hin fakkaattu ofii naan jedhu jechuudha. Asitti jechuudha walloonni koo. Amalaanis of qabuudhaanis homaa warra harabaa dhufu hin fakkaattu. Warra harabaa dhufan ji'a tokkotti itti wallaalanii jijjiiramu naan jedhu. Duratti anis akkasuma tureessu. Garuu ammamaa tokkoyyuu jijjiiramni hin jiru jechuudha. Hin jijjiiramne isinitti fakkaachuu danda'a. Viidiyoo yeroo waraabu hojii yeroon hojjedhu. Yeroo sana nuuf gata malee yeroon mana keessa taa'u yeroon mucaa koo faana taa'u yeroon ala bahu xidditti kwaalitii koo eeggadheen uffata koo uffadheen sanaa jedheen ba'a jechuudha. Isinii galee. Kana dhugaa dubbachuuf takkaa natti badee hin beeku. Yeroo YouTube irra dhufu quality uffata kootiin eegganne malee yeroon ala bahu quality uffata kootiin illee nan eeggadha. Quality fuula kootiin nan eeggadha. Quality koo nan eeggadha jechuudha. Bakka sirriitti xidditti zanaa'ee nan ba'a jechuudha. Kana homaa of hin ganne of gatte warri jettan fuula keessanis kanaan xidditti jechuu dandeessu. Kanaan of qabuu dandeessu. Anuma leensaadha jechuudha. Kana warri qaamaan dhuftanii argitan jirtu galatooma. Shukran isinin jedha. Araba immoo deemuufanii waaqayyo si gargaaru jedha. Yaadaaf muraada keessiifaa guutu jedha. Deebi'ee immoo deemuufanii deebi'inatti immoo dhufuuf immoo shinkaleessa keessaa bahe jechuudha. Hai ashamaa harka fuunee kabajamtoota